Sharafoota maallaqaa ilaalchisee guyyaa har'aa Meey 13 baatii 5 2024 egaa sharafni gabaa gurraachaa fi baankiidhaan akkuma beekamu yeroo irraa gara yerootti akka qayyaramu akkasuma immoo keessumattuu baankii dhaabbataa yoo ta'eyyuu Hawwaalaa yookiin gabaa gurraacha akkasumas bilaak maarketii kan jennu daqiiqaa gara daqiiqaa sekendii laayivii irratti illee ni jijjiirama jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa sharafni xiqqoo daddabalee jira saantimallee ni ta'a malee jechuudha. Nagaan daganne nagaan kun lafaa bakka jirtan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa isiniin jedha. Qulqullina sagalee ifamanaaf godhaa isiniin jedha. Egaa yeroon kun asii hinoo garuu ana akkam waan nama busaa wayii qabe natti fakkaata kaleessa eengadda dura too isiniin ejjetiin nafe sababa qoonqonna ukkaamamee ture jechuudha. Galata waaqayyoo har'anaa banamee jira hanga tokko moor baay'ee ta'uu baatullee jechuudha. Kanumayyuu galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf asumaan sagaleen qulqullinaan qabu yoo jettan ifamanaa godhaa isiniin jedha. Asitti aansuun waa'ee sharafaa irraa yeroo ilaallannu guyyaa irraa Ameerikaan doolaarri tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 160.64 oolee jira jechuudha. Isa eengaddaarra egaa doolaarri ol dabaleetiin jira jechuudha. Akkasuma immoo doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 124.0tiin oolee jira jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhu baankota baay'ee jiran keessaa kanaan isiniif fide Nigdi baankii yookiin immoo Commercial Bank of Ethiopia akkasumas baankii daldala Itoophiyaa kan jedhamudha jechuudha. Irra caalaa namoonni ala jirtan yuuniyeen jettanii waan fayyadamtaniif jechanii nigdi baankii isinii qabadha yeroo hedduu. Baankonni warri kaan garuu hanga 129 130 hanga 127 kanarra jiru jechuudha. Nigdi baankiin garuu bakkuma sana dhaabbatee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 102.76 oolee jira jechuudha. Akkasumallee karaa baankiitiin Awustiraaliyaan doolaarri tokko 78.15 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 114.87 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 86.7 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin itiyooblaakmaarket.com 190.61 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin Swiss frankiin tokko 136.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 178.35 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 129.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kirooniidha. Swiidin kiroon tokko karaa itiyooblaakmaarket.com 15.42 oolee jira. Akkasuma immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin itiyooblaakmaarket.com 211.99 oolee jira. Inni itti aanu akkasuma jechuudha. Paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin immoo 152.78 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 4.14 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin itiyooblaakmaarket.com 22.29 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin Chaayinaa heewaan tokko 16.67 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa itiyooblaakmaarket.com 417.4 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarket.com
yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.84 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii yookiin sadarkaa guddoo irratti kan argamtu Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio.blackmarket.com 521.93 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kuweet Diinaarri tokko 394.88 oolee jira. Akkasuma Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 43.68 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Dubaay Diraamni tokko 33.76 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com guyyaa har'aa 42.80 oolee jira. Garuu akka warri Saudii ergaa jiran siistema isaanii itti ergaa jiranitti namoonni maallaqa guddaa yookiin namoonni maallaqni keessan 3,000 isaa olfaa kan ta'e jechuudha 26 oolee jira. 26 yeroon siniin jedhu tokko ishee 26 toon taane maallaqa qabdan 1,000 baay'istanii deebistanii 26 firtu. Kana jechuun riyaalli tokkittiin ishee birrii Itoophiyaa 38 jechuudha. Ilaalaa hammanni irraa citu naannoo birrii 4 fi wayii olitti cita jechuudha. Hanga birrii 5 ol namarraa kutu jechuudha. Riyaala takkittii irra hanga birrii 5 hanga birrii 4 namarraa kutu jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin yeroo sarchi godhan akkasitti ta'a. Garuu akka baratama isaaniitti immoo akkasitti ergaa jiru jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo karaa warri birriin keessan xiqqoo taate immoo 26 adii yeroon siniin jiru sinillee akkasuma fakkeenyaan 500 yoo qabaattan illee 500 baay'isu 1,000 hiruu 26.50 yeroo jettani kana jechuun immoo riyaalli tokkittiin ishee birrii Itoophiyaa 37 adii jechuudha. Egaa mashwaara yookiin immoo gatii taaksii namni kamiyyuu birrii baay'ees ergi xiqqoos ergi qixxuma 50 kaffalta jechuudha. Riyaala Saudii manatti ofiis irraa fuudhe yookiin immoo akkaawuntii isaaniirra yoo galchitellee qixxuma birrii riyaala 50 ni kaffalta jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 33.0 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Diinaariidha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com 226.38 oolee jira. Akkasuma Bahareen Diinaaridha. Bahareen Diinaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 425.87 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com guyyaa har'aa 0.65 oolee jira. Akkasuma Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethio.blackmarket.com 44.78 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 3.17 oolee jira. Akkasumallee Indiyaan Ruupiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com 1.86 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya warri beeruuf jirtan doolaara Ameerikaatiin karaa baankiillee karaa gabaa gurraachaallee kan isin qabachuu qabdan isiniin jedha. Kanatti aansuun gaaffii fi yaada yoo qabaattan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Akkasuma immoo hiriyoota keessanii fi sheer gochuun dagatina. Viidiyoo koo laayik godha. Turtii biraa yookiin viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan naa tura.